Yoyyaa shamar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofumaratti bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeechaa video har'a kana YouTuberoonni hundinuu ilaaluu qabdanii YouTuber warroonni taatan hundi keessanuu videoon har'aa murteessaadha. Seera haarawaa yookaan poolisii haarawaa update godhee jira YouTube. Yeroo adda addaa dhaggeeffattoota kan koo seerota gaddisiisaa ta'an yeroo YouTubein gallakkisaa jira seera gaddisiisaa ta'e tokko har'a gallakkisee jira. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seerri kun maalidha? Maal ilaallata? Keessattuu YouTuberoonni warroonni monetization taatanii qarshii YouTube keessan irraa hojjechaa jirtanis akkanumallee warroonni YouTube keessan banattanii qarshii irraa argachuudhaaf monetizationidhaaf seera monetization yookaan YPP programii kana guutuudhaaf hojjechaa jirtan seera keenya beekuun murteessaadha. Seera haaraa poolisii haarawaa YouTubein baasee jira. Akkuma asirratti argattan warroonni monetization taatan haala kanaan poolisii update kan jedhu dhufee jechuudha. Akka beeksisaatti YouTube studio keessan irratti isin beeksisee jira YouTubein jechuudha. Akkuma asirratti argattan baay'een keessan argattan jedhee yaada. Wanta kana sirriitti beekuun murteessaadha. Poolisii akkam baase maal baase? Poolisiin kun hangam YouTuberoota miidha? Faayidaan isaa miidhaan isaa maalidha? Irra caalatti seerri kun YouTuberoota baay'ee aarsee jira. Sababni isaas dhaggeeffattoota kan koo wanta cimaa of keessatti qabatee bahee sirriitti jajjabaataa dhufaa jira. Seera YouTube kanaaf kanaafuu fiigannoo kan gootaniif viidiyoo kana qabadhee isinii dhufe. Ani meedha channel kan koo Sofumaratti irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu akka isin qabuuf viidiyoowwan murteessaan akkana kun namoota baay'ee bira kan qabaniif like share gochuun irraan fatenaadha. Amma gara poolisii YouTubein baase haarawaa har'aatti wajjin seenna. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seerri YouTubein baase haarofni kun maal fakkaata amma bal'inaa wajjin haa ilaallu. Seera kanarraa of eeggannoo gochuun murteessaadha. Keessattuu warroonni monetization taatan akkanumallee monetization gochuudhaaf qophii irra jirtan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo seera har'aa kana sirriitti beekuun murteessaadha. Dhaggeeffattoota kan koo seera kana hin beektan yoo ta'e monetization keessan isinirraa kaa yookaan YouTube partner programii jalaa ni baatu jechuudha. Akkanumallee warroonni YouTube keessan monetization gochuudhaaf qophooftan fudhatama hin argattan YouTube irraa seera kana guutuun murteessaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo gara barnoota keenya har'aatti osoo hin darbiin kanaan dura viidiyoo tokko isin yaadachiisuu barbaada. Sababni isaas poolisiin yookaan seerri haaraa update ta'e kun viidiyoo sanii wal fakkaata waan ta'eef seerota lama isin barsiisee ture. Seeronni kunis read content fi repetitive content wantoota jedhaman lama isin barsiisee ture kanaan dura. Wantoonni kun maalidha? Akkamitti sirreeffattan kan jedhu guutuu viidiyoo isaanii description jala isiniif kaa'aa linkii isaa. Gabaabumatti immoo dhaggeeffattoota kan koo seera kanaan wal qabata wantoonni kun waan ta'eef isiniif haa ibsu. Read content jechuun dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo namaa fuutanii yoo YouTube channel keessan irratti kan feetan ta'e YouTubein read content jedhee isinitti erga jechuudha. Read content yoo taatan immoo channel keessan monetization gochuu hin dandeessan yookaan YPP program gara jedhamutti seenuudhaan qarshii hojjechuu hin danda'u YouTubein keessan. Lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel keessan monetization ta'e yookaan immoo YouTube partner programii keessa seentanii qarshii hojjechaa osoo jiru iyyuu asinirraa kaasaa jechuudha. Monetization keessan asinirraa kaa qarshiin isiniif hin kaffalamu jechuudha. Lammaffaa irratti gabaabinaaf isiniif ibsuudhaaf lammaffaan immoo repetitive content kan jedhudha. Repetitive content jechuun viidiyoo keessan kan ta'e kan dhuunfaa keessanii keessanuma kan ta'e irra deddeebiidhaan YouTube channel keessan irratti yoo kan feetan ta'e allama sadii yoo kan feetan ta'e repetitive content jedhee isinitti erga YouTubein jechuudha. Kanaaf repetitive content kunillee YouTube channel keessan apply goona jettanii yookaan qarshii hojjechuudhaaf gara YouTube partner programii seenuu yoo barbaadan apply gochuu hin dandeessan. Sababni isaas repetitive content isiniin jedha. Kanaaf dhaggeeffattoota koo repetitive content kanallee akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan read content kanallee akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. So wantoota kanneen lamaan irraa of eeggachuu qabdan seera ammaa kanaan kan wal qabate waan ta'eef seerri kun maal fakkaata amma wajjin haa ilaallu. Asuma irratti dhaggeeffattoota kan koo learn more kan jettu ni argamti. Ishee irratti kilik gochuudhaan seerri kun maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhataa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo kooma sirratti argattan gara fuula kanaatti isin fudhataa. YouTubein seerri haarawaa baase kana fakkaata jechuudha. Walumaa galatti dhaggeeffattoota kan koo asirratti tokko wajjin haa ilaallu. Akkuma sirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo YouTube policy update seera haarawaa yookaan poolisii haarawaa YouTubein haarawaa baase isiniin jedha. Akkuma sirratti argattan latest update isiniin jedhee community guidelines isiniin jedhee seerri haarawaa bahe kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma sirratti argaa jirtan seera haarawaa baase haala kanaan isiniif ibsa. Akkuma sirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo 2023 dhajja kana keessa update kan ta'edha. Egaa akkuma sirratti argattan from 31 May 2023 jedhe isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kan koo
to help protect the YouTube community isin jedha akkuma sarratti argatan dhaggeeffattoota kan seeronni kunniin maal akka fakkaatan tokkoof isiniif ibsa jechuudha ammarraa kaasee dhaggeeffattoota kan sirriitti na dhaggeeffadhaadha seerri haarofni update ta'e kana fakkaata akkuma kanaan dura isiniif ibsu yaadatti dhaggeeffattoota kan YouTube channel keessan irratti seerota duratti isiniif ibse lameen yoo kan cabsitan ta'e kanaan dura dhaggeeffattoota kan ji'a tokko keessatti dhaggeeffattoota kan re-apply gochuu ni dandeessan ture kanaan dura jechuudha fakkeenyaaf YouTube channel keessan reach content yoo kan isin jedhate ji'a tokko keessatti re-apply gochuudhaan monetization ta'uu ni dandeessan akkanumallee dhaggeeffattoota kan YouTube channel keessan monetization yoo isin irraa kan yookaan YouTube partner programii jala yoo kan baatan ta'e ji'a tokkoon booda re-apply gochuudhaan monetization gochuu ni dandeessan sababa kanneen lamaaniin jechuudha tokkoffaa reach content dha lammaffaa repetitive content dha reach content video namaa fudhatanii yookaan channel keessan irratti feetan ta'e reach content isin jedha YouTube'n seera cabsitan waan ta'eef video namaa fudhatanii itti fayyadamtan waan ta'eef lammaffaa immoo repetitive content kun immoo video keessan allama sadii irra deebitanii YouTube channel keessan irratti yookaan feetan ta'e repetitive content isin jedha jechuudha dhaggeeffattoota koo sababa kanaan dura dhaggeeffattoota koo sababoota kanneen lamaaniin warreen monetization gochuudhaaf apply gootanillee akkanumallee warreen monetization keessan isinirraa ga'e ji'a tokkoon booda kanaan dura re-apply gochuu ni dandeessan monetization keessan irra deebiidhaan guutuu ni dandeessan yookaan immoo warreen monetization guutuudhaaf bifa haarawaan qophooftan apply gochuudhaan irra deebitanii re-apply gootanii ji'a tokkoon booda irra deebitanii ammas re-apply gochuu ni dandeessan ji'a tokkoon jechuudha dhaggeeffattoota koo reach content yoo jedhamtan akkanumallee repetitive content yoo jedhamtan irra deebiidhaan guutuu ni dandeessan re-apply gochuu ni dandeessan amma immoo seerri kun jijjiiramee jira baay'ee tokko nama gaddisiisa from 5 June 2023 irraa kaasee jechuudha dhaggeeffattoota koo June 5 2023 irraa kaasee dhaggeeffattoota koo poolisiin kun haarawaa ta'e update ta'ee jira ammaan booda jechuudha yoo reach content yookaan immoo dhaggeeffattoota koo repetitive content kan taatan ta'e guyyoota 90 hanga guyyoota 120 gidduutti re-apply gochuu dandeessan kanaan dura ji'a tokko ture isin jedhe jira reach content yoo jedhamtan akkanumallee repetitive content yoo jedhamtan jechuudha YouTube channel keessa warroon monetization gochuudhaaf reach content jedhamtan yookaan repetitive content jedhamtan guyyaa 90 hanga 120 eeguudhaan re-apply gootanii jechuudha ammaan booda dhaggeeffattoota koo so seerri kun baay'ee tokko nama gaddisiisa ji'a 3 hanga ji'a 4 eeguun dirqama keessanii jechuudha guyyaa 90 hanga 120 ti so guyyoota kanneen eeguun murteessaadha akkanumallee dhaggeeffattoota koo YouTube partnerii irra warroonni turtan warroonni YouTube partnerii turtan dhaggeeffattoota koo bifuma kanaan YouTube partnerii keessa yoo kan isinirraa ka'u taate irra deebitanii YouTube partnerii ta'uudhaaf yookaan maatii YouTube ta'uudhaaf tokkuma jechuudha guyyoota 120 isin gaafata jechuudha egaa dhaggeeffattoota koo kanaan dura kan ji'a tokko ture jechuudha ammaan booda dhaggeeffattoota koo ji'a dhufu keessa ji'a kanaan boodatti jechuudha amma mee keessa jirra Juunii 5 irraa kaasee jechuudha guyyoota 90 hanga 120 eeguu qabdu jechuudha kanaan dura ji'a tokko qofa keessatti dhaggeeffattoota koo wanta kan sirreeffachuu dandeessu amma ji'a 3 hamma ji'a 4 gidduutti sirreeffattan seerri kun baay'ee tokko nama kan arsudha so dhaggeeffattoota koo barnoota har'aa keessatti kan isin agarsiisuu barbaade kanaadha kanaaf reach content wantoota isin gochuu viidiyoo nama YouTube channel keessan irratti fe'uu qabdan YouTube keessan irratti viidiyoo al tokko feetan immoo irra deddeebiidhaan upload gochuu hin dandeessan YouTube keessan irratti irra deddeebiidhaan upload godhu tasumayyuu akka hin goone isin jechuu barbaada dhaggeeffattoota koo inni biraa immoo warroonni YouTube partner programii turtan yookaan immoo YouTube keessan irraa qarshii hojjechaa turtan yoo reach content yookaan immoo repetitive content kan jedhamtan taate seera YouTube kanneen lamaan yoo cabsitan viidiyoo namaa yoo kan YouTube keessan irratti feetan ta'e yookaan immoo YouTube keessan irratti deebitanii yookaan YouTube keessan irratti feetan ta'e irra deebiidhaan jechuudha dhaggeeffattoota koo yoo YouTube channel keessan irraa monetization ka'e yoo monetization kan isin irraa ka'u ta'e ji'a tokko booda dhaggeeffattoota koo yeroo jalqabaatiif jechuudha yeroo jalqabaatiif reach content yoo kan jedhamtan taate guyyaa 30 booda re-apply gochuu ni dandeessan guyyaa 30 hamma guyyaa 90tti isin jedha guyyoota kanneen keessatti warroonni YouTube channel keessan irraa YouTube partner programii jala isin baase jechuudha YouTube'n demonetization warroonni taatan jechuudha guyyoota 30 hamma guyyaa 90 gidduutti re-apply gootanii YouTube keessan monetization gochuu ni dandeessan garuu dhaggeeffattoota koo kun yeroo jalqabaatiif reach content yookaan immoo repetitive content yoo jedhamtanidha kana dura garuu dhaggeeffattoota koo wantoota kanneen ji'a tokko ture amma haala kanaanii jechuudha inni biroo dhaggeeffattoota koo inni murteessaan jechuudha dhaggeeffattoota koo kanaan dura dhaggeeffattoota koo YouTube'n osoo isin seera hin cabsin yookaan seera YouTube kana reach content yookaan repetitive content yoo kan jedhamtan taate
Kanaan dura guyyoota 21 booda appil gochuu ni dandeessan yookaan immoo iyyannoo dhiyeeffachuu dandeessa YouTube'dhaaf jechuudha. Iyyannoo dhiyeeffachuu dandeessa yookaan reused content kan jedhamtan sobaa yoo ta'u yookaan immoo repetitive contentiin dhugaa irratti hundoofneen yoo YouTube'n kan isin ergu ta'e irra deebiidhaan iyyannoo dhiyeeffachuu ni dandeessan ture. Amma immoo dhaggeeffattoota koo wanti kun sirraahee jira. Kanaaf warroonni YouTube channelii keessan monetization jala turee fi monetization jala baatanii wanti kun isinitti ergame dhaggeeffattoota koo guyyoota 21 booda iyyannoo dhiyeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Dhaggeeffattoota koo egaa wantoota kanneen wanta haaraa hin jiru. Kanaan duras iyyannoo dhiyeeffachuun guyyoota 21 booda ni danda'ama waan ta'eef ammas garaagarummaa hin qabu. Wantoonni garaagarummaa qaban isa duratti isiniif ibsedha. Warroonni YouTube channel keessan irratti reused content yookaan immoo repetitive content jedhamtan ammaan booda guyyoota 90 hanga guyyaa 120 eeguudhaan reapply gochuu ni dandeessanii. Warroonni yeroo jalqabaatiif garuu reused content jedhamtan akkuma kanaan dura guyyoota 30 booda irra deebitanii apply gochuu dandeessan. Yeroo jalqabaatiif garuu irra deddeebiidhaan repetitive content yookaan reused content kan jedhamtan taate akkuma isiniin jedhe guyyaa 90 eeguun dirqama isinitti ta'a. Egaa dhaggeeffattoota koo asirratti gorsi ani isiniif kennu reused content fi repetitive content wantoota isin jechisiisan kanneen lamaan viidiyoo keessan irratti fe'u viidiyoo keessan irra deddeebiidhaan YouTube channel keessan irratti fe'u dhiyeessuu qabdanii jechuudha. Of eeggannoo godhaadha isiniin jechuu barbaada. Dhaggeeffattoota koo seerri kun kana fakkaata. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanas like gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.